Akan jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsa channel hundumti keessa nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqeenaa galatu arra akkasin fataattan akkasin naaf gammadanii barbaada arraan kana gaara rakkoo nama hedduu kan ta'e hunda keessaniif iyyuu furmaata ajaa'ibaadha jechuudha kan isiniif qabadhee dhufe kanneen ittiin rakkataa jirtanis haa ta'u kanneen ittiin rakkataa hin jirre gara fi lafitti isin mudachuu waan danda'uuf hunda keessaniif iyyuu furmaata isiniif ta'a jechuudha wanti arra isiniif qabadheetii dhufe please share godhaa namoota biroo kan ga'uu fi yookiin hiriyoota keessan biroof illee share godhaa isiniin jedha hordoftoota tiyya arraan kana gaa wanti isiniif qabadheetii dhufe yeroo baay'ee jechuudha irra deddeebiidhaan koomentii irratti wanta argu tokkotu jira wanta kanaaf furmaata itti kennuudhaaf yeroo dheeraa yaaleetiin ture baay'eensa akka itti fufiinsaan hojjetu miti jechuudha akka inni itti argee ture jechuudha arraan kana garuu itti fufiinsaan waan hojjetu waan furmaata isiniif ta'udha jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufe koomentichis kan hin argu jechuudha yeroo hunda addi narratti dhufee na rakkisaa jira jettanii baay'een keessanii koomentii naaf gochaa turtan jechuudha addi jechuun fuula iskiriinii irraa mastaaqiyaa garaagaraa jechuudha amma dhufee kan isin jeequ jechuudha yookiin immoo wifiin keessan yookiin daataan keessan yennaa banaa ta'ee jirutti appilikeeshinii wayyoo fayyadamaa jirtu ta'e aadsiin isin irratti dhufa jechuudha yookiin mastaaqiyaa yookiin beeksisa kan jennu sun jechuudha amma yennaa bilbila keenya irratti dhufu dhiibbaa ni qaba jechuudha bilbila keenya irratti illee keessumatti iyyuu jechuudha kanneen bilbila fuula iskiriinii bilbila keessan irratti mastaaqiyaa irratti dhufeera jettanii na jeeqaa jira jettanii haasoftanii fi baay'ee tokko inni rakkina qaba jechuudha sababni isaa vaayirasiin garaagaraa bilbila keessanitti seena jechuudha yennaa sana vaayirasii yennaa bilbila keessanitti seenu immoo bilbilli keessan guutummaa guututti illee hojii dhaabuu ni danda'a jechuudha kanaaf egaa arraan kana furmaata ajaa'ibaadha jechuudha kan isiniif qabadheetii dhufe please hanga xumuraatti ilaalaan isiniin jedha video kana mo hundumti keessanuu like godhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya egaan akkuma sila isintiin share gochuu hin dagatinaa subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha amma gara iskiriinii deemee haala hojii isaatii haala ittiin daawunloodii godhattanii appilikeeshinii wayiitu jira appilikeeshinichi original isaa kan ta'e barbaacha yeroo dheeraa booda kan hin argedha waan ta'eef gara iskiriinii deemeen isinitti agarsiisa walumaan achitti dabarru. Kunooti gaara hordoftoota tiyya walitti deebineeti jira egaan kunooti jechuudha appilikeeshinichi isa kanadha isa agartan kana addi gaardii jedhama jechuudha appilikeeshiniin kun egaa kan qarshiidhaan bitamudha jechuudha kan kiyyaa kan original isaa ta'e premium kan ta'edha jechuudha hordoftoota tiyya baay'ee tokkos immoo itti fayyadamni isaa baay'ee salphaadha kunoo gaamma appilikeeshinicha keessa seeneetiin jira jechuudha appilikeeshinichatti fayyadamuu fi kunoo ishee kana qofaal tokkootiif cuqaastanii konneektii gochuudha jechuudha baay'ee tokko salphaadha jechuudha hordoftoota tiyya kunoo akka kana taate isiniif dhufti isin immoo al tokko ishee kana cuqaasuu qofaadha saniin booda protection is enable kan jedha jiru kana isiniif fida kana jechuun saaga eegumsi jalqabee jira jechuudha kunoo gaa amma sa'a tokko gidduutti jechuudha iskiriinii kiyya irratti kan dhufuu danda'anii aarsii yookiin beeksisa 140 naaf qabee jira jechuudha akka bilbila koo hin jeeqnee fi beeksisa 140 iddoo kanarratti narraa ittisee jira jechuudha hordoftoota tiyya akkasumas illee daataa koo immoo kunoo akkuma daataa argaa jirtanii daataa seevid kan jedhu kunoo meegabaayitii 4.4 kana seef naa godhee jira qarshii koos immoo naaf qusatee jira jechuudha inni kan biraan immoo kunoo wantoota na hordofanii kunoo 36 kana addanarra naaf kaayeeti jira egaan bifa kanaatiin akka kanatti jechuudha wantoota isin hordofan daataa keessan isiniif qusataa aadsii garaagaraa wantoota isin kan isin jeeqan guutummaa guututti ni dhabamsiisa jechuudha kunoo akkuma isinitti hime appilikeeshinichi originaaladha kunoo abdeetii illee nan barbaachisu jechuudha baay'ee tokko namatti tola jechuudha inni aan qabu kuni kunoo subscription kan jedhu kuni kan qarshiin bitame ta'uusaa agarsiisa jechuudha hordoftoota tiyya egaan play store keessatti hin argamaa moo hin argamu kan jedhuufi play store keessaa ni argattu garuu wanti isin gochuuti qabdanii yoo isaan fayyadamaa jiru sana fayyadamtan baay'ee tokko isiniif gaariidhaan isiniin jedha sababni isaa inni kuni appilikeeshinii inni play store keessatti argamu addi gaardiin kun jechuudha yeroo abdeetii isin gaafata isin jeequutii ni mala ta'a itti fufiinsaan isiniif hojjechuu dhiisuu waan maluu fi dirqama kunoo isa original isaa qarshiin bitamu kanatti fayyadamaan isiniin jedha isa kana argachuudhaaf egaa salphaatti karaa isin argattanii kunoo YouTube channel koo keessa seenuu qabdu jechuudha jalqaba kunoo YouTube keessa akka seentaniin iddoo sarchii kanarratti jechuudha gubbaa kanarratti wanti isin jettanii barreessitanii kunoo akkuma beektanii OTS jettanii bifa kanaatiin barreessitu jechuudha
OTS jettanii namni barreessuu dandeessan kunoo iddoo kanarratti OTS sales jettanii ergi barreessitanii jalqaba irratti kan isin argattanii chaanaalii koodha jechuudha. Kunoo iddoo kanarratti jechuudha. Chaanaalii koodha achi booda ishee kana loogoo koo al tokkootiif nu cuqaastu achi booda kunoo chaanaalii koo keessa salphaamatti galtanii jirtu jechuudha. Kunooti gaa hordoftoota tiyyaa barumsa isin gargaaru jedhee yaadee barumsa hedduudha jechuudha. Guyyaa guyyaatti kan isiniif dabarsu qulqullina full HD dhaan kan ta'an isiniif dabarsa. Qulqullina qaba viidiyoon isiniif dabarsu hundisaallee baay'ee tokko itti gammadu waan ta'eef as keessa galuudhaan daawwadhaan isiniin jedha hordoftoota tiyya. Egaan appilikeeshinicha buufachuudhaaf wanti isin gootanii kunoo badhaasa qarshii 10,000 USD doolaariidhaan immoo 380 kan jedhu kana jalaatiidha jechuudha kan isin argattanii. Viidiyoo kana kaleessan isiniif gadhisee ture baay'een keessa hin daawwanne garuu baay'ee tokko itti gammaduudha. Bifa kanaatiin erginni gara kanaa isin fidee jechuudha. Kunoo diskiripshinii jala isiniif kaayatiin jira. Diskiripshinii iddoo kana ta'uu ishee beektanii al tokkootiif kana jala cuqaastu jechuudha. Kunoo itti diskiripshinii jechuun ishee kanadha barreeffama irratti al tokkootiif ennaa isin cuqaastanii kunoo as jalaatii argattu jechuudha. Xiqqoo ishee gadi buutu aappii AdGuard as tuquun buufadhaa kan jedhu jira jechuudha. Aappii AdGuardiin as jala al tokkootiif cuqaastu saniin booda biroosara isin filachiisa jechuudha. Biroosara kan isin filachiisanii biroosara barbaadaniin galuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo Kiroomii filadheetiin jira. Saniin booda gara kanaadha jechuudha. Salphaamatti kan inni isin fidu achi booda xiqqoo isheen hedduu kunoo akkuma argitanii AdGuard oriijinaala isaa kan premium ta'e kunoo danarraa dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo AdGuard premium kan jedhu APK faayilii isaa kunoo as jalaadha jechuudha kan isin argattanii. Kanaaf egaa kunoo akka kanatti ergi dhuftanii kunoo ishee kanarra al tokkootiif cuqaastu jechuudha. AdGuard premium APK kan jettu al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Saniin booda kunoo daawunloodii isiniif ta'a jechuudha. Salphaamatti xiqqoo isheen hedduu saniin booda ofiisaatiin daawunloodii isin gaafata isin okay jettanii daawunloodii gochuu qofaadha jechuudha. Akka daawunloodii gootaniin install gochuutu isinirraa eegama. Install godhattu jechuudha. Egaan haalli itti banatan immoo baay'ee tokko salphaadha. Kunoo jalqabaa kaasee banee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Jalqaba akka installii gootanii bantaniin bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu. Saniin booda kunoo continue kan jettu jirti jechuudha. Continue kana al tokkootiif cuqaastu kunoo saniin booda not now kan jettu yoo barbaadan immoo block them kan jettu jirti jechuudha. Saniin booda confirm kan jettu ishee kana cuqaastu jechuudha. Kunoo ishee kana al tokkootiif cuqaastu saniin booda not now kan jettu gajallaa kanarra ni jirti. Achi booda ishee kana al tokkootiif cuqaastu jechuudha. Saniin booda ammas bukkee akkasin dabarseeni instruction yookiin haala hojii isaatii isinitti agarsiisa. Isin gubbaa kanarra X kan jettu jirti jechuudha. X ishee gubbaa kanarra jirtu cuqaasuudhaani bukkee darbuu qabdu jechuudha. Ammas X ittiin cuqaastu kunoo gara kanaa isin fidee jira jechuudha. Saniin booda al tokkootiif kana cuqaastanii enable gochuu qofaadha jechuudha kan isinirraa eegamu. Saniin booda kunoo bifa kanaatiin okay kan jettu kana cuqaastu attention innaan isin jedhu okay kan jettu innaa cuqaastanii gara kanaa jechuudha kan inni isin fidu. Saniin booda back jettanii gara boodaa deebitu amma enable innaa gootanii ammas isin gaafata. Achi booda kunoo ishee kana jechuudha. Create local VPN kan jettu jirti. Create local VPN kan al tokkootiif cuqaastu ofii isaatii serverii isiniif filata jechuudha. Saniin booda akka serverii filateeni kunoo akkuma argitanii protection is enabled kan jedhu naaf fidee jira jechuudha. Kana jechuun isaa eegumsi jalqabeetii jira jechuudha. Ennaa mobile data dhaanii ta'uu wifi dhaanii bilbila keessan aappii garaagaraa fayyadamtanii kana enable gootanii yoo fayyadamtan egaa amma anaanii mastaaqiaan garaagaraa irratti dhufee nan jeequ jechuudha. Akkuma argitanii anan takka mastaaqiaan irratti dhufee hin beeku kunoo appilikeeshinii kanatti ergiin fayyadamu jalqabee jechuudha. Kanaaf egaa kanatti fayyadamaa furmaata isiniif ta'an isinii jedha hordoftoota tiyyaa. Dhibbaaf dhibbatti ni hojjeta. Kunoo oriijinaala isaa immoo liinkii koo yuutuubii koo jala isiniif kaayatiin jira. Kunoo kanaaf kunoo badhaasa qarshii 10,000 yookiin doolaarii 380 USD haala salphaan injifachuuf kunoo daawwadhaa kan jedhu kana jala isiniif kaayatiin jira jechuudha. Kanaaf as jala galtanii salphaatti daawunloodii godhattu. Barumsa kana caalaa bareeduun walagarraa deebinee hanga walagaruutti immoo nagaannaaf tura. Isinin jaaladha, isinin kabaja. Ciao. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all